maatii keessan sarpiraayis gochuu namoonni barbaadan heloo jedhaa karaa WhatsAppiitiin quunnamaa isiniin jedha akkaataa fedha keessaniitiin isin yaaddanii oli gatinaa. Meeshaalee mana keessaa adda addaa namoonni barbaadan lakkoofsa WhatsAppii kanaan quunnamaa keessattuu naannoo aggaaruu kan taatan hundi keessaan oolu. Eegalee carqi firaashii, Arabiyaa majlisii, rakabootii ishiinii waan adda addaa minxaafii isaa waliin, tiraasii fi firaashii isaa waliin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا في دعوتوتا ماتي جاللا ماي فاميلي أكم جرتو نجا كسني جتة الحمد لله نجا كوتي إجا هرقم وانا أدا سنين كبار إدفيتين جرا سنين جدا إني اسمها لي جتون كسينا لو هجات مرات فيديو كنا أجي فدا اسم فيدا والفيان خانم موتو أنا اسم فيدو مالا جتشورا مني channel كنا بحاراتن سبسكرايب لايك شير جوشوران ماتي نوتا سنين جدا كاتا ديزاين اسم بربادنين وان اسم أجيجتن جتشورا نموني في أكابدن ajajachuu dandeessu yookaan immoo maatii keessaniif hojjechiisuu maatii keessaniif namoonni ajajachuu barbaadan warreen hin beeknes warreen beektanis akkasumaan bartanii isin jechuu barbaaditanii wanti nuti hojjennu karaa onlaayinii kanaan bal'inaan jarqi tiraasii jarqi firaashii jechuudha muluu guutuusaa akkasumas firaashii isaa waliin tiraasii beebii isaa sofuraa isaa meeshaalee mana keessaa kan barbaachisan jechuudha bifa adda addaatiin binnee kan bitamu binnee maatiitti isiniif kennina kan immoo hojjechi nu biratti hojjetamuu danda'an fakkeenyaaf jarqi tiraasii akkuma isiniin jedhee minxaafii isaa waliin namoonni barbaadan jechuudha afata guutuu lakkoofsa asirra jiru kanaan naquunnamuu dandeessu jechuudha namoonni hedduun na beektanii warri hin beeknes wal barraa wal fayyannaa walirraa waa bitannu wal haa guddisnu yaaduma illee ta'u wal haa jajjabeessinu isin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa namoonni hedduun na beektanii jechuudha. Egaa hojii kana keessa bubbuleetiin jira karaa onlaayinii kanaan jechuudha. Kanaaf barbaadanis bakka inni itti hojjetamutti viidiyoo isin waraabuu ni danda'a. Yeroo hedduu achi dhaqee viidiyoo isiniif waraabu footoo maxxansan ture. Kanaafuu namoonni barbaadan jechuudha lakkoofsa WhatsAppii kanaan naquunnamtanii keessattuu naannoo Jimmaa kana kan taatan jechuudha. Naannoo fagoo yeroo hedduu ijoolleen tokko naannoo fagoodhaan naquunnamu karaa WhatsAppiitiin fageenyarraan kan ka'e erguu hin dandeenyusa. Kanaaf naannoo Jimmaa kana keessattuu aggaaroo gara Bashaashaa kana Geembee Bulbuluu waan akkasii naannoo kana ijoolleen taatan jechuudha. Maatii keessan sarpiraayis gochuu namoonni barbaadan heloo jedhaa karaa WhatsAppiitiin naquunnamaa isiniin jedha akkaataa fedha keessaniitiin isin yaaddanii olitti bareechinee miidhagsinee hojjennee maatii keessan biraan isiniif geenya jechuudha. Senegalee hojii keenya namoonni hedduun itti gammadanii jiru itti gammadaa jiru galata rabbii har'a hojii kana karaa onlaayiniitiin eegallee gara waggaa lamaan ni ta'a. Hojiin tu hojjennu keessatti takka hojjetu osoo hin taane namoonni takka qiritti jedha yookaan ammoo itti gammadne hin jiru hunduu itti gammadee jira. Kanaaf kottaa isinis waa walirraa bitannu wal haa jajjabeessinu yaadaan illee ta'u jechuudha. Akkaataan itti hojjetamu namoota biyya alaa jirtaniif wanti fasiniif ta'uu qabu namoota tokko amma waa shakkii baay'isuu karaa onlaayinii kanaan akkamitti waa ta'a akkamitti waa bitamee gurguramaa kan jiru shakkii baay'isuu salphaadha. Kanaaf hin dhiphatina karaa lamaanii kan isin ittiin hojjechiifachuu dandeessan jechuudha jarqa tiraasii kana. Inni tokko biyya alaa yoo jiraattan qabdii karaa baankiitiin ergitanii akaawuntii irratti ergitanii isiniif jalqabama. Jalqaba garuu suuraalee adda addaa filattanii miidiyaa irraas buusuu dandeessu asii achi isin erguu isin dandeenya jechuudha waan nuti suuraa harree yookaan immoo suuraa baay'inaan isiniif ergine jennaan filattanii kanatu naaf ta'a isa kana naaf hojjedhu Abdulaziz yeroo isin jettan akkaataa fedha keessaniitiin diizaayinuma sanaan qat goone isiniif hojjanna jechuudha. Lammaffaan qabdii erguudha. Qabdii qodaa mul'atu tokko hojjechiisuuf qabdii hamma murtaa'e tokko ergattanii isiniif jalqabama guyyaa isin barbaadanitti torban tokko keessatti ji'a tokko barbaadee ji'a tokko keessatti isiniif xumurama jechuudha. Yeroo xumurame immoo akkamittan fudhaa yoo jettan kate immoo salphaadha. Tokko yoo maatiidhaaf ta'e maatiin dhufee fudhata. Yoo maatiin immoo hin dandeenye hin mijanne jechuudha haga manaatti geessuus ni dandeenya jechuudha. Senegalee haga manaatti geessuus ni dandeenya isiniin jedha. Firaashiisaas tiraasiisaas waa hunda guuttataa kan ta'e jechuudha. Kanaaf heloo jedhaa. Kan isin irraa eegamu karaa WhatsAppiitiin nuquunnamuu qofiteedha jechuudha. Hojiin keenya amansiisaadha dhibba itti gammadu jechuudha. Senegalee inni lammaffaan ammoo yoo qabdii karaa onlaayiniitiin sodaattanii yookaan ammoo shakkitanii nam tokko ni jira kan waa shakku baay'inaan akka waan namni hatee baduu ni jira mitiigaa namoota tokko karaa onlaayinii kana kan nyaataman jiraachuu mala
yoo shakkitan ta'e hammuutu lakkoofsa maatii nuu kennitanii maatiin wal quunnamnee bakka hojii keenyaa maatiin dhufee jechuudha. Maatiin bakka hojii keenyaa dhufee bakka isaa baree qabdii fidee gala yoo barbaade jechuudha. Inni galee bakka hojii keenyaa baree qabdii kennee gala. Yookaan ammoo humaa keessan eega maatiin bakka baree ka'ee qabdii arguu si dandeessu. Filannoo kan barbaadaniini jechuudha. Isin galee karaa salphaadha. Yookaan ammoo maatiin wanti immoo osoo maatiitti hin himin akkuma sarpiraayiziitti hojjetamee baafamee maatii kootiif naageeffamuun barbaada yoo jettan ta'e kun salphaadha. Akkuma isin jedhee kaffaltii karaa onlaayiniitiin raawwattu biyya feetan jiraadha. Akaawuntii irratti qarshii ergitanii afata isaa waan muluu wajjin isinii baafamee xumuramee yeroo gabaabaa keessatti maatii keessan sarpiraayis isinii godhama jechuudha. Isinii galee akkasii isiniin jedha. Namoonni hedduun nurraa fayyadamanii jiru, nurraa bitatanii jiru. Suuraaleen isinitti agarsiisu kun hundi kan namoonni nu biratti hojjechiifatanidha jechuudha. Yookaan ammoo turizim jedhee osoo hin taane kan namoonni baay'een nu biratti hojjechiifatanidha waan ta'eef egaa isinis kan isinirraa eegamu heloo jedhaa nu quunnama. Gaafilee adda addaa yoo qabaattanis wanti isin rakkise yoo jiraate haala biyya keessaa waan tokko yoo gaafachuu barbaaddanis nu quunnamuu ni dandeessu isin jedha daawwattoota keenya. WhatsAppiin kun sa'aatii 24 banaa waan ta'eef kan isinirraa eegamu heloo jechuu qofiteedha. Meeshaalee mimmiidhagaa kan ta'an kan mana keessaa jechuudha. Yoo barbaaddan rakabootii shinii, yoo barbaaddan jabanaa, eelee waan ta'an jechuudha. Waan akkasii bitnee maatiidhaaf isiniif geessina isin jedha daawwattoota keenya. Hojii akkasii baay'inaan hojjenna hojii onlaayinii kanarraan jechuudha. Garuu baay'inaan viidiyoo waraabuun. Waan viidiyoo waraabeetti sirriitti illee beekamtii illee argadhee namoonnis akka amanan akka itti gammadan akka itti waan kana bibbitatan yookaan ammoo itti fayyadaman ni ta'an hin beeka. Garuu viidiyoo waraabuuf waan naaf mijanneef namni na waraabus baay'inaan waan hin jirreef ani viidiyoo waraabu malee alhamdulillah baay'inaan hojjedha hojii karaa onlaayinii kana. Namoonni na beektanis na arguu dandeessu asirratti jechuudha. Ragaa ba'uu dandeessu komentii jalatti ragaa ba'uu dandeessu namoonni na beektan. Kan nan beeknes immoo na baruu dandeessu. An Abdulaziz kan jiraadhu magaalaa Aggaarooti. Naannolee Aggaaroo kan taatan hundi keessan waan isin barbaachise meeshaalee mana keessaa afata muluu akkuma isin jedhee eelaa algaa Arabiyaa majlisiisa guddaas isas hojjechiiseetiin ture. Ammas hojjechiisaatumaan jira. Isallee namoonni barbaadan bakka bu'aadhaan alaafinnatii fudhee mana keessan illee deemnee safarree Arabiyaa babbareedaa isiniif hojjechiisa jechuudha. Kanaaf waa tokko hin dhiphatina. Akkuma naannoo biraa fakkeenyaaf naannoo Wallootti argitan ijoollee baay'een ni jiru miidiyaa kanarra waan akkasii amaanaa waliif geessu jechuudha. Kanaaf gara keenyatti wanti akkasii baratamaa hin taane waan ta'eef mee wal haa barsiisnu jechuu barbaadetanii kabajamtoota daawwattoota keenya. Kanaafuu WhatsAppiidhaan na dubbisuu qofteedha isin jedha. Waan barbaadan ajajachuu ni dandeessu. Hojjechiifachuu kana mootu waan bitamu kan bitamutti isa nu biraa argamu kan nu biraa argamutti itti gammaddanii kan irraa fayyadamtan ta'a kana mootummaatii keessan gammachiiftan ta'a jechuudha. Kanaaf homaa hin dhiphatinaa. Heloo jedhaa na quunnamaa isin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya. Erga tiraasii qofa miti. Baay'ee Arabiyaas gurguddaas namoonni fedha qabdan asuma Aggaarotti ni hojjetama. Baay'inaan kan inni beekamu gara Jimmaa kana gara Finfinneeti. Garuu Aggaaroo keessattis Arabiyaa majlisiin akka ajaa'ibaatti ni hojjetama. Maaliif miidiyaa badaan fayyadamu jira jechuudha. Al tokko suuraa kaasiituma TikTok yookaan ammoo Telegiraamii gadhiisu malee miidiyaa waan hin fayyadamneef beekamtii dhabanuu malee ni hojjetama Aggaaruma keessatti jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni fedha qabdan akkaataa mana keessaniitiin yookaan ammoo diizaayinii isin barbaadaniin kaarameetiriin safaramee faa godhamee isiniif ni hojjetamaa isin jechuu barbaadetanii gaafa biraa yoo qabattan na gaafachuu ni dandeessu. Wanti dogongore yoo jiraate ammoo dhiifama isiniin jecha kabajamtoota daawwattoota keenyaa isin jaallanna. Kanaaf egaa kana fakkaata namoonni fedha qabdan meeshaalee mana keessaa hunda isaa jechuudha namoonni maatii keessaniif bituu barbaadan namoonni dandeessu isiniin jedha daawwattoota keenya. Wanti isiniin gala yoo jiraate komentii jalatti yaada keessan naa kaasiniin jedha daawwattoota keenya. Egaa naaf turaa yeroo gaarii.